Harka fuunee daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Naannoo Oromiyaatti daa'ima ganna 11 dabalatee namoonni hedduun humnaan leenjii waraanaaf qabamaa jiraachuu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa beeksise. Qaamoleen nageenyaa fi aangawoonni naannoo Oromiyaaf daa'immanii fi dhukkubsattoota sammuu dabalatee namoota hedduu leenjii waraanaa raayyaa ittisa biyyaaf jecha humnaan qabuu fi gadhiisisuuf maallaqni guddaa akka kaffalamu dirqisiisuu isaanii Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa bira gaheera jechuun ibse. Koomishinichi wiirtuuwwan tursiisaa magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Jimmaa fi Shaashamannee keessa argamanitti daawwannaa taasiseen daa'imman ganna 11 dabalatee daa'imman umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'e hedduu gara leenjii waraanaa galtu jedhamanii akka qabaman mirkaneessuu ibseera. Koomishinichi ibsaa Kamisa gaafa Muddee 5 bara 2024 baaseen aangawoonni mootummaa wayita maatiin daa'immanii fi namoota ulaagaa qacarrii raayyaa ittisa biyyaatiin ala humnaan ukkaanfaman baasuuf yaalanitti maallaqa guddaa akka kaffalan dirqisiisuu isaanii ragaa argachuu ibseera. Bakkeewwan Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa hordofuu eere keessaa tokko kan taate magaalaa Shaashamannee keessatti dargaggoonni umriin isaanii waggaa 18 gadi ta'an leenjii waraanaa fudhattu jechuun bakka tursiisaatti galfamuu isaaniis Koomishiniin kun eereera. Namoota 32 magaalaa Shaashamannee aanaa Helluutti bakka tursiisa keessa turan keessa namoota 32 godina Arsii Lixaa Shaashamannee fi aanaa Helluuttis bakka tursiisa keessa turan keessa 14 umriin isaanii waggaa 15 hanga 16 yoo ta'an isaan keessaa tokko waggaa 11 jedha Koomishinichi. Kana malees barattoonni waggaa 15 fi kutaa 5ffaa baratan 2 mana barnootaatii wayita bahan butamanii akka yuunifoormii isaanii uffatanitti bakka tursiisa kanaa erga galanii 7 lakkoofsaniiru jedha. Wiirtuudhuma sana keessatti namoonni umriin isaanii waggaa 18 ol ta'anii 13 hayyama isaanii malee poolisii fi miseensonni milishaan to'annoo jala oolfamanii torbee tokko ol wiirtuu tursiisaa keessa turanii bahuu akka hin dandeenyes hima gabaasni kun. Namni dhuunfaan ilma isaaf irbaata bituuf bahee milishaan butamee fudhatame dabalatee namoonni hojiirra wayitaa deebi'anii hidhamanii fi bakka tursiisa adda addaatti galfaman Koomishinichaaf ragaa isaanii kennaniiru. Keessattuu gochi dargaggootaan qabamanii maallaqa kaffalchiisanii gallakkisuu Adaamaa fi naannawaa ishee keessattis babal'inaan mul'achuu mirkaneeffachuu gabaasni Koomishinichaa kun kan eeru qarshii 20,000 hanga 100,000 ol akka kaffalchiisaa jiranidha kan dhaga'ame. Qaamoleen bulchiinsaa fi nageenyaa mootummaa naannichaa kanneen seeraan alaa daa'imman dabalatee namoota ukkaamsanii maallaqa akka kaffalan dirqisiisan qorannoo gadi fageenyaan gaggeeffamuun itti gaafatamuu qabu jechuun Koomishinii Mirgoota Namoomaa kun gabaasa isaa keessatti ifoomseera. Biiroo bulchiinsaa fi nageenya naannichaa akkasumas qondaalonni mootummaa magaalota Jimmaa fi Shaashamannee rakkoo kana amananii jiraachuu Koomishiniin sun ibseera. Qacarriin miseensota raayyaa ittisaa naannoo Oromiyaattis ta'ee naannolee birootti tola ooltummaa fi ulaagaa raayyaan ittisa biyyaa kaa'een utuu ta'uu qabu humnaan ukkaamsuu fi daa'imman haala kanaan dararuun heera biyyattiinis ta'e mirga namoomaa idil addunyaa irratti tumame kan sarbu ta'uu Koomishiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kun gabaasa baaseen hubachiiseera. Hoogganaan Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaaf guyyaan nama kaadhimuun danda'amu beekameera. Bakka mataa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa akka turan Daani'eel Baqqalaatti nama muuduuf uummanni kan dandeettii qaba yookaan qabdii jedhu kaadhimuu akka danda'u caffeen federaalaa ibseera. Caffichi yookaan paarlaamaan bakka buutota uummataa koree filachiiftu tokkotti utubee guyyaa bakkichaaf nama kaadhimuu hin danda'amus beeksiseera. Kanaaf warri Koomishinara Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa yoo ta'e yookaan yoo taate qixa sirrii fi seeraan ni hojjeta yookaan ni hojjetti jettan akka lakkoofsa Gi'izitti 26 haga Muddee 10 bara 2017tti maqaa namaa kaadhimtanii koree sanatti galmeessisuu dandeessu jedheera. Dr. Daani'eel Baqqalaan fedhii isaaniitiin erga aangoo sana gadhiisaniiti itti aantuun isaanii Raakeeb Massalaatu akka eeggattuutti bakka buufamanii hojjetaa jiru. Waldhabdee garee adda bilisummaa uummata Tigraay lamaan gidduutti mudateen biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee saamsame. Waldhabdeen garee hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti mudate hordofee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee irratti barreeffamni saamsameera jedhu maxxanfamuu raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaaseera. Gareen adda bilisummaa uummata Tigraay Dr. Dobratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu fulbaana 28
bara 2017 bakka lakkoofsa Giiziitti Dooktar Radaa'ii Barihee kantiibaa magaalaa Maqalee godhee yeroo muudu bulchiinsi yeroo naannichaa ammoo Sadaasa 23 bara 2017 akka lakkoofsa Giiziitti obbo Birhaanee Gabrayyesuusin muudeera. Sadaasa gaafa 23 bara 2017 bakka lakkoofsa Giiziitti kaasee biiroon kantiibaa magaalaa Maqalee samsamuu eeruun biirooleen bulchiinsa magaalittii biroo tajaajila kennaa jiraachuu miidiyaan sun baaseera. Walabdeen hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay fi bulchiinsa yeroo gidduutti dabalaa dhufuun sadarkaa walii isaaniitiif beekamtii kennuu dhiisuurra ga'eera. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin ala ta'een bulchiinsi yeroo harka namoota dhuunfaatti kufeera jechuun itti aanaan bulchaa adda bilisummaa uummata Tigraay kan garee Dooktar Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el fa'aan durfamu obbo Amaanu'eel Asaffaa Sadaasa 18 bara 2017 akka lakkoofsa Giiziitti ibsanii ture. Bulchiinsi yeroo gama isaatiin ammoo fulbaana gaafa 27 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baasee naannichatti seera dhabdummaan akka babal'atu hojjechuudhaan garee adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dooktar Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamuun komateera. Finfinneetti namni dhuunfaan kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessaa ture to'atame. Magaalaa Finfinneetti namni dhuunfaan kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessaa ture to'atamuu poolisiin bulchiinsa magaalaa Finfinnee beeksise. Kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo dabalatee dhaabbilee naannawaa manneen barnootaa magaalaa Finfinneetti argaman hundatti gocha seeraan alaa raawwachaa turan irratti tarkaanfiin seeraa fudhatamuu ibsameera. Kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo aanaa Labuutti qaamoleen nageenyaa duula sakatta'insa tasa gaggeessaniin namni dhuunfaan kaartaa qabiyyee lafaa dabalatee sanadoota sobaa garaagaraa qopheessuun kaayyoo adda addaaf oolchaa ture to'atamuu poolisiin ibseera. Sakattoo gaggeeffameenis miseensonni finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman hidhannoon socho'an dabalatee gochicha irratti hirmaachaa turuu poolisiin ibseera. Sanada sobaan ala meeshaalee waraanaa sagalee hin qabne biroos to'atamuu ragaan kominikeeshinii magaalaa Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Namoonni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa jedhamu baafatan kitila 10 gahuun dhaga'ame. Namoonni waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa fudhatan kitila 10 gahuu sagantaan waraqaa eenyummaa biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Hoogganaan biiroo sabquunnamtii sagantaa waraqaa eenyummaa biyyaalessaa obbo Abenezer Fallaqaa waraqaan dijitaalaa tajaajila hunda hammataa fi amansiisaa kennuuf fayyadaas jedheera. Hojmaata seeraan alaa ittisuufis tajaajila ammayyeessuufis keessatti gahee akka qabudha aanga'aan kun kan himan. Kana malees waraqaan eenyummaa dijitaalaa kun gara fuulduraatti dhaabbilee hedduu keessatti akka ulaagaatti kan tajaajilu ta'uu himameera. Yeroo dhiyoo booda magaalaa Finfinneetti daftara herreega baankii banachuuf waraqaan eenyummaa kun akka ulaagaatti kan tajaajilu ta'uu aanga'aan kun himaniiru. Waraqaan eenyummaa kana fudhachuun dirqama akka ta'us hojjetamaa akka jirudha. Aanga'aan kun kan himan. Hanga yoonaatti namoonni kitila 10 gahan waraqaa kana fudhachuu eeruun lammiileen hafan galmaan akka fudhatan obbo Abenezer waamicha dhiyeessaniiru. Komishinera Gamtaa Afrikaa ta'uuf warri dorgoman 3 beekamaniiru. Torbee dhufu keessa falmiitti dhiyaatu jedhameera. Erga bara 2017 komishinera Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'anii hojiirra kan jiran Muusaa Faaqiin barri hojii isaanii baatii amajjii dhufaa jiru keessa xumurama. Bakka isaanii bu'uun mataa Komishinii Gamtaa Afrikaa ta'uudhaaf ammoo marroo kana kan dorgoman biyyoota baha Afrikaa irraati. Godina kanarraa namoonni dorgoman 3 amma ifatti beekameera. Isaanis Keeniyaa irraa muummicha ministeeraa kan ta'an Raayilaa Odingaa, Jabuutii irraa ministeera haajaa alaa kan ta'an Mohaammed Ali Yuusufii fi akkasumas ministeera haajaa alaa Madagaskar kan turan Raandiriyaa Mandiiriyaatoodha. Kaadhimamtoonni sadan kuni torbee dhufu muddee 13 bara 2024 galma waajjira Gamtaa Afrikaa guddicha Finfinnee jiru keessatti yoo filataman maal gochuuf karoora gamtichaaf qaban irratti wal falmuuf sagantaan qabameeraa fi wal falmiin isaan jidduutti taasifamu kallattiin kan darbe waggaa ta'u innis karaa EBCtiin akka ta'uu danda'u dhaga'ameera. Abbaan mo'atee guraandhalaa kaasee waggoota 4 ta'aniif hoogganaa Gamtaa Afrikaa ta'a. Bakkichaaf deebi'anii filatamuun akka danda'amu heerri gamtichaa ni eeyyama. Amma bakkicha kan jiran Muusaa Faaqiin lammii Chaad yoggaa ta'an godina giddugala Afrikaa irraa bakka bu'anii kan bakkicha qabatanidha. Hanga yoonaatti godinni Afrikaa bahaa bakkichatti nama kaa'atee hin beeku. Koongootti dhukkubni maalummaan isaan beekne namoota 79 galaafatuun dhaga'ame.
Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti sababa dhukkuba haaraa mallattoo qufaa fakkaatu qabuun yoo xiqqaate namoonni 79 du'uu ministeerri fayyaa biyyattii ibse. Namoota du'an keessaa harki caalaan isaanii ammoo dargaggoota umurii waggaa 15 hanga waggaa 18 gidduu akka ta'edha kan dhaga'ame. Ho'aa qaamaa, mataa dhukkubbiin, qufaa, hafuura kutuu, dhangala'aan funyaan keessaa gadi yaa'uu fi hirrinni dhiigaa mallattoolee dhukkuba kanaa yoo ta'an biyyattiitti hanga ammaatti namoonni 300 ol irratti mallattooleen kunneen argamaniiru. Ogeessi waajjira dhaabbata fayyaa addunyaa kan Afrikaa akka beeksisetti gareen saamuda walitti qabuu fi qorannoo laaboraatoorii hojjetu gara iddoo sanaatti erguuf karoorfannee jirra jedheera. Jiraattonni bakka balaan sun itti dhaqqabee harka isaanii saamunaadhaan akka dhiqatan walitti qabamuurraa of qusachuu fi hayyama ogeessota fayyaa ga'umsa qaban malee reeffa namoota du'anii akka hin tuqne yaadachiisaniiru. Hospitaalonni biyyattii ammoo sababa hanqina qorichaatiin weeraraa kana dhaabuu hin dandeenye jechuun aangawaan dhaabbata fayyaa addunyaa yeroo ibsan gargaarsa hatattamaa akka isaan barbaachisus yaadachiisaniiru. Rippaabilikni Dimokiraataa Koongoo dhukkuba qufaa kanaan alasii weerara dhukkuba maaree jaldeessaa yookaan Mpox jedhamuun miidhamaa jirti. Waggoota muraasa dura ammoo weerara vaayirasii Iboolaatiin qormaata guddaa keessa seenteetti. Hinditti foon loonii nyaachuun dhorkameera jedha poolisiin biyyattii. Kaaba bahaa Hindii bulchiinsa Assam keessatti foon loonii mana nyaataa dabalatee uummata fuulduratti nyaachuun dhorkameera. Kanaan dura foon loonii dhiyoo manneen amantiitti gurguruu dhorkame kan ture yoo ta'us kunis qaamuma dhorkaa sanaati jedha poolisiin kutaa bulchiinsa biyyattii. Haa ta'u malee foon kana suuqiidhaa bituu fi mana keessatti nyaachuun ni danda'amas jedheera poolisiin biyyattii. Hindi keessatti dhimmi nyaataa foonii dhimma jabaa yoo ta'u sa'aan immoo hordoftoota amantii Hinduu harka 80 ta'an biratti kabaja guddaa qabdi. Seerri addaa hawaasa Sumaalee hambaa kiliyaa addunyaa ta'ee galmaa'eera. Seerri addaa hawaasni Sumaalee biyyoota 3 keessattiin buluun beekamu hambaa kiliyaa ta'ee addunyaatti beekamtii argateera. Seerri aadaa hawaasni Sumaalee kan Itoophiyaa, Somaaliyaa fi Jibuutii keessattiin jiraachuun beekamu maqaa Heer Isee jedhamuu qaba. Aadaan suni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti jaarmaa barnootaa aadaa fi saayinsiitti hambaa kiliyaa jedhamee amma ifatti galmaa'eera. Heer Iseen hawaasa Sumaalee kan gosa Isaa jedhamu biratti akkaan beekamaadha. Jaarmiyaan UNESCO kan beekamtii kennee fi galmeessee walgahii isaa idilee 19ffaa Ameerikaa kibbaa Paraagwaay keessa taa'aa jiru irrattidha. Jaarmichi muddee 2 hanga muddee 7 bara 2024 boruutti achitti walgahii waggaa qaba. Heera Isee akka hambaa kiliyaatti galmaa'uuf mootummoonni biyyoota 3 yeroo dheeraa gaaffii dhiyeessaa akka turantu dhaga'ame. Itoophiyaa bakka bu'uun sirna galmeessuu sana irratti kan argaman itti aanaa pirezidaantii naannoo Sumaalee kan ta'an obbo Ibrahim Usmaan Faaraadha. Dhagaan kabajamtoota daawwattoota keenya oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.